Ashamarka fuuna kam jirtan kabajamtoota daawwattoota AMN Plus ardaa gaazexeessotaa irratti argamtanii ardaa gaazexeessotaa keenya irraatiin waa'ee industirii jechuunis industiriin guddinaa fi badhaadhina biyya tokkootiif faayidaa akkamii akka qabu gama kanaan immoo Itoophiyaan mootummoota dhufaa darbaa keessatti maal hojjetaatii baate asaana kana immoo eega mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufe as gama industirii babal'isuun Itoophiyaa fi Itoophiyaanonni damee kanarraa akka fayyadaman taasisuutiin maaltu hojjetamuu irratti argama bu'aaleen akkamii argamuu irratti akka jiran irraa dudubbanna dhimma kanarraa dubbachuuf ka asiin Abaata Fayyisaa akkanumallee immoo Bayyana Taaddasa na wajjin jiru haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtanii akka nu hordoftan gamanuma kabajaadhaan isin afeerra. Abaata fi Bayyanaan baga nagaan dhuftan. Egaa waa'ee industirii irraa dubbannaa ardaa gaazexeessotaa keenya irraatiin industiriin guddinaa fi badhaadhina biyya tokko keessatti gaheen inni qabu haalaan olaanaa akka ta'e seenaan industirii wajjin wal qabatee barreeffamu ni mul'isa. Egaa faayidaan industirii hunda galeessa waanuma nyaatan, waanuma dhugan, waanuma mana keessatti fayyadaman, waanuma manaan alatti fayyadaman oomishuu qofa wajjin waliin qabatu faayidaalee kanaan alaas hedduu akka qabamu yaadamu waan ta'eef mee Bayyanaan gaggabaabsiitee industiriin jechuun maal jechuu bu'aa faayidaan isaa hoo akkamitti xiinxalama kan jedhu. Tole industiriin egaa guddina dinagdee biyya tokko keessatti akka injiinitti yookaan akka humna guddaa tokkotti kan ilaalamu kanaafis kan ka'e akka naashinaal intarestiitti yookaan faayidaa biyyaalessaatti ka'a. Faayidaa biyyaalessaa keessatti kan kaafamuu fi industiriin biyyi tokko industiriin jabaatteetti yoo ta'e dinagdeedhaan guddatteetti yoo ta'e dhagaamtummaan biyya alaa keessatti ishiin qabdu dhagaamtummaan olloota biratti ishiin qabdu dhaabbilee gurguddaa addunyaa keessatti hirmaannaan ishiin taasistullee isaan irratti kan hundaa'u waan ta'eef faayidaa biyyaalessaatiin illee dhimma wal qabatu jedhamee kan kaa'amudha. Seenaa biyyoota addunyaa garaagaraas yoo ilaalle guddinni isaanii kan calqabaa indastiriirraayi. Fakkeenyaaf indastiriyaal rivoluushinii yookaan warraaqsa indastirii biyyoota Awurooppaa adda addaa fi Ameerikaa keessatti ta'e yoo ilaalle ka'umsi dinagdee biyyoota kanaa Faransaay yoo fudhannee Ameerikaadhaan yoo fudhannee biyyoota Awurooppaa akka Jarmaniif kaanis yoo fudhannee maddi isaanii inni guddaan dinagdeen isaanii inni calqaba warraaqsa dinagdee warraaqsa indaastirii kanaa jechaadha. Warraaqsi indaastirii kuni akkaataa ittiin oomishnu fi oomisha guddisuu duwwaa qofa otoo hin taane caaseffama hojimaata bulchiinsaa keessatti illee gahee guddaa taphata. Fakkeenya yoo fudhannee yaadiddimni gugurdaan yeroo industrial revolutionii kana yookaan warraaqsa dinagdee kana kan isaan uumamanii kanarraa kan ka'e indastiriin biyya tokko akkamiin bulchamuu akka qabu oomisha gahaa argatte sana gabaatti dhiyeessuu duwwaa otoo hin taane inni dhiyeessite sun biyya keessaaf akkamiin oolchita alatti immoo akkamiin baafta isa sana immoo akkamittiin humna godhattee ittiin baargeen goota alatti humna kee ittiin agarsiista kan jedhu ideoloojii kee ittiin kan ittiin beeksistu waan ta'eef indastiriin ka'umsa dinagdeeti ka'umsa siyaasaati dhiibbaa ati addunyaa keessatti uumtuuf illee bakka guddaa kan qabudha. Gaariidha. Egaa Bayyanaan waan hedduu kaaseeti jira gara Abaatatti deebi'uudhaaf egaa indastiriin guddina biyya tokkoo keessatti shoorri isaa haalaan olaanaa akka ta'e seenaaleen biyyoota yeroo ammaa kana guddatanii dinagdeedhaan of danda'anii birmadummaa isaanii kabachiisanii ni mirkaneessa. Egaa faayidaaleen hunda galeessi industirii tokko lama sadi jedhame kan lakkoofsaan taa'u qofaa miti lakkoofsaa ol jechuun hin danda'ama. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf gara guddinaa fi badhaadhina biyya tokkoo haalaan saffisiisuu itti dabaluudhaan immoo lammiileedhaaf carraa hojii bal'inaan uumuunis as keessatti ka'uu hin danda'ama. Abaataan itti dabaltee akkaaftu kan argama birmadummaa biyyaa kabachiisuutiin naashinaal intarestii biyya tokkoo kabachiisuudhaan indastiriin faayidaa akkamii qaba jettame? Tole galatooma Bayyanaanis kaasee atillee kaastee jirta. Indastiriin utubaa dinagdee keessaa isa ijoodha. Dinagdeen immoo ilmi namaa jiruuf jireenya jiraatu keessatti jireenya fooyya'aa akka ittiin jiraatu guddina dinagdee isaatiin wal qabata. Indastiriin qaroominaan wal qabata, sirnaan wal qabata, teeknooloojii wal qabata. Akkuma Bayyanaanis kaasee oomishuu qofa osoo hin taane industiriin garaagaraa industirii sasalphaa yookaan industirii namni salphaadhumatti naannoo isaatti hojjetu irraa ka'ee haga industirii maanifakcharingii fi industirii baay'ee teeknooloojii ammayyaa fayyadamanii fi faayidaan isaanis akka addunyaatti bal'aa ta'etti kan deemu
sirnootanis wal qabataa qaroomina ilma namaatiin fi guddinaaf jijjiiramaa ilmi namaa baroota keessatti fideenis wal qabataa jechuudha. Akkuma fakkeenyaa yoo kaasne warraaqsa indaastirii yookaan industrial revolution bara 1750 Great Britain itti gaggeeffame dura addunyaan kun uumama ilma namaarraa ka'ee waa kalaquu waa uumuu waa jijjiiruun akkuma jirutti ta'ee baay'een isaa qonna irratti xiyyeeffatee ture. Namni qonnaan yoo jiraatu jireenya guyyaa guyyaatti hin jiraata, sana keessa daldalli jira, sana keessa gabaan jira. Qonni suni ammayyaa'eeti gara indastiriitti ce'e. Indastiriitti yoo ce'u teeknooloojii fayyadamuu dhufee, beekumsatu dhufee, qaroominatu dhufee, akkasumas jireenya namaa salphisuu fi walitti hidhamiinsatu addunyaa gidduu jiru jabaachaa dhufe jechuudha. Kanaaf sirni fiudaalizimii baay'inaan bu'uurri isaa qonnarra turetu gara kaapitaalizimii yookaan gara sirna biraa, sirna kaapitaalaa, sirna dinagdee bal'aa ta'e, sirna dinagdee addunyaa ta'etti ce'ee jechuudha. Kana keessatti ga'een industirii guddaadha. Industiriin beekumsa guddaa gaafata, akkuma sadarkaan isa ol siqu, akkasumas immoo bu'aan inni fidus guddaadha, gabaanis walittidha, addunyaa walittidha. Birmadummaa biyyaa kan amma kaasne biyyoonni indastiriin guddatan amma Great Britain kaasne yeroo sana addunyaa kana bakka bal'aa kan qabattu isheedha. Addunyaa kana hedduu irratti qabattee waan turtee fi addunyaa kanarratti hoomishaanis walitti hidhamiinsanis addunyaa iddoo tokkotti fiduudhaan innis ga'ee guddaa taphate achitti kan Faransaayis kan Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa biroo jechuudha. Biyyi tokko indastiriidhaan guddatte yoo jennee kaasnu teeknooloojii qabdi, jireenyi lammiilee fooyya'aadha. Gabaa walitti hidhaman indastiriin. Gabaa immoo kan jennu gabaa biyya keessaa otoo hin taane gabaa qofa otoo hin taane gabaa idil addunyaa walitti hidhama waan ta'eef biyyoonni kun addunyaan ammuma walitti hidhamaa deemanii birmadummaan isaanis walabummaan isaanis jabinni isaanis barbaadamummaan isaanis addunyaadhaan walitti hidhama. Amma biyyoonni guddatan jennu baay'inaan guddinni isaanii kan ittiin ibsamu indaastirii gurguddaa teeknooloojii ammayyaatiin wal qabatee fi addunyaa kanarratti dhiibbaa uumuu isaan dandeessisaa jechuudha. Salphaadhumatti. Fakkeenyaaf haaluma ammarra jirruun yoo kaasne warri boba'aa bal'inaan qaban boba'aa addunyaa kanarratti raabsan addunyaa kana bakka hunda ga'uu danda'an kun ammam akka dhiibbaa fidan hulaan Hormuz cufamurraanii addunyaa hunda akka tuttuqe ilaaluu hin dandeenye. Kanaaf indaastiriidhaan biyyi tokko of dandeessi taanaan biyyoota biroo biyyoota ollaa fagoo walitti hidhama biyyi sun barbaadamummaa fi dhageettiin isaa hin dabala. Jabinni biyya sanaas sana keessa jira. Maaliif birmadummaan dinagdeedha. Dinagdee keessaa immoo ijoon indastiriidha. Indastirii keessaa immoo maanifaaktcharing indastirii yookaan indastiriiwwan gurguddoo ta'anii fi gabaa addunyaatiin walitti hidhamanii fi hariiroo biyyoota gidduu jiran cimsan barbaadamummaa biyya sana cimsaniin waan wal qabatuu fi birmadummaa biyyaa keessatti waan jabaadha jechuudha. Biyyi waan baay'ee alaa galchituu fi biyyi waa hedduu ergitu tokko miti. Tireed baalaansiin biyya sanaa laalamaa jechuudha. Baay'ee kan biyya alaatti oomishtee ergitu baay'ee biyya alaatiif kan qaqqabdu galiin argattu sin dabala. Galiin argattu yoo dabalte guddinni kee dabala, jireenyi lammiilee dabala, barbaadamummaan kee sin dabala, dhiibbana tumtusii fi dhageettiin kee dabala jechuudha. Ayyee waan hedduu kaaseeti jira abaatanii egaa waan jajjaboo inni kaasee irratti waan muraasa dabaluudhaaf egaa gama birmadummaa biyyaa kabachiisuutiin akka naashinaal intarestiitti akka faayidaa biyyaalessaa ijootti ilaalama indastiriin yookaan immoo industrializeeshin indastirii babal'isuun jechuun ni danda'ama. Hiikni isaa kana gabaabinaan yoo ilaalamu biyyi oomishaaf oomishtummaadhaan of dandeette takka dhiibbaa biyyoota gara biroo qolachuudhaaf carraa qabdu yookaan immoo humna qabaatti jechuudha. Haala qabatamaa addunyaarra yeroo ammaa kana jiruunis qabatamaan waan lafarratti mul'ataatti jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf oomishaaf oomishtummaa damee qonnaatiin jiru dabaluu wajjin wal qabate kutannoof murannoon yoo jiraateyyuu oomish xaa'oo biyya keessa hin jiru taana biyya alaatii galataanaan damee kanaan dinagdeen biyya tokko hagam akka qabamuu danda'u hudhamuu danda'u tilmaamuun ni danda'ama. Egaa kana wajjin wal qabatee gama carraa hojii uumuutiinis faayidaan indastiriidha kan akka laayyootti ilaalamu miti jechuun ni danda'ama. Amma akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti ji'oota 6 darban keessa gabaasa mana mariitiif ji'oota muraasa dura dhiyaate wajjin isarraa kaanii yoo dubbanne lammiilee gara 195 ta'aniif carraan hojii uumameeti jira magaalaa Finfinnee keessatti. Itti dabaluudhaan hirkattummaas gama hambisuutiin yookaan immoo hir'isuutiin indaastirii babal'isuun faayidaan isaa haalaan olaanaadha. Oomishtummaadhaan damee indaastiriitiin biyya tokko of hin dandeenye taanaan biyya gara biroo irratti hirkatti. Biyya gara biroo irratti hirkatti taanaan
dhiibbaa biyya gara biroo san jala ooluun isii waan hin oolle jechuudha. Kana waan ta'eef biyyoonni dursanii faayidaa damee kanaa hubatanii hojii dafanii jalqaban yeroo ammaa kana guddinaaf badhaadhina isaan irratti argaman kaasuun ni danda'ama. Akkuma sila reef abaatan isasii kaasaati ture biyyoonni Awurooppaa hedduun isaanii akka Faransaay fa'a akka Great Britain fa'a deemtee hojjette gara Raashaa fallee yoo deemte gara biyyoota Eeshiyaa fallee yoo deemte akka bifa warraaqsaati indaastirii jalqabanii waan jedhaniif yeroo ammaa kana diinagdeedhaan of danda'anii fedhii biyyaalessaa isaanii kabachiisanii biyyoota barbaadaman biyyoonni gara biroo isaanii tajaman ta'uu danda'aniiti jiru jechuudha. Kana wajjin wal qabannee qabxiin akka ittaan sinirratti irratti marannoo barbaannu ka damee indaastirii kana wajjin wal qabate faayidaan isaa hunda galeessa gama birmadummaa biyyaa kabachiisuutiin gara hirkattummaa jalaa bahuutiin gama carraa hojii uumuutiin gama gartee ammas waan qaban irraa sirriitti exhaustively fayyadamuutiin faayidaan isaa hunda galeessa akka ta'e kaafneeti jirra. Mootummaaleen hedduun Itoophiyaa keessatti dhufaatti darban immoo damee kana faayidaa isaa hubachuudhaan maal hojjetan bu'aaleen akkamii argaman kan jedhume gaggabaabsinni duubatti deebinoo dukaafnee deemne. Tole egaa akka dura kaasaa turre dhimmi industrializationii yookaan dhimmi indastiriidha. Dhimma ideoloojii ofii yookaan yaada ofii wanta hordoftu namarratti fe'ullee kan si dandeessisu akkasumallee ofii keetiifis immoo ittiin caaltee kan argamtu waan ta'eef yeroo sanatti biyyoota adda addaarraa muuxannoo nuti fudhannee ideoloojii isaanii kan fudhanne jira. Kanaaf akka biyya keenyaatti qorattoonni feezii yookaan gulantaa sadiitti qoodanii ilaalu. Industrialization Itoophiyaa kana jecha inni calqabaa bara impeeriyaalizimii yookaan bara mootummoota impaayeraa yookaan akka Haile Sillaasee faa dabalatee jechaadha. Yeroo sanatti indaastariin Itoophiyaa keessa ture kooteej indaastariidha. Kooteej indaastariin kun immoo maal hojjetaa? Hojii ogummaa harkaa fakkeenyaaf ammaa wayyaa dha'uu, faara tolchuu yookaan immoo suphee dha'uu fi hojii gogaa fi bu'aa gogaa wal qabatan kanarratti xiyyeeffata ture. Isa kanarraa bara 1950moota akka lakkoofsa warra Girigooriyoositti modernizationin jalqabe. Indaastariin kana ammayyeessuun dhufe. Ammayyeessuu kana keessatti immoo maaltu dhufe? Biyyoota alaarraa investoroonni akka seenanii Itoophiyaa keessatti hojjetan gochuu. Isaan wal qabatees immoo light industry yookaan immoo industariiwwan sasalphaan biyya keessatti akka hojiirra oolan gochuu. Import substitution kan jennu kana yookaan immoo alaagalchii bakka buusu. Isa kana maaliin bakka buufame? Fakkeenyaaf warshaalee nyaataa, dhugaatii fi kan uffataa biyya keessatti akka isaan oomishaman, oomisha sanaan immoo gabaa biyya keessaatiif akka oolan gochuun tureera jechaadha. Calqabbiin sun dhufee bara dargii keessa yookaan feezii lammataatti yoo dhufnu dargii keessa immoo diinagdeen Itoophiyaadha gara command economiitti deeme yookaan diinagdee ajajaa kan jennu jechaadha. Command economii kanaan immoo diinagdee irra jireessan mootummaan to'atamu jechaadha. Inni kunis egaa sirna ideoloojii warra ba'aa fudhachuudhaan dargiin hojiirra kan oolchaa ture waan ta'eef qabeenya yeroo mootummaa Haile Sillaasee fa'aa dhuunfaadhaan hojjetamaa ture. Investoroota biyya alaatiin hojjetamaa ture kana gara nationalize gochuutti gara kan mootummaatti jijjiiruutu ture jechaadha. Gara mootummaatti jijjiiruun keessumaa indastariiwwan gara gugurdaa gara 100 ta'an of jalatti deebisuudhaan kan mootummaa akka ta'an gochuu. Inni sun immoo diinagdee Itoophiyaa akka guddinni isaa duubatti deebi'u yookaan immoo stagnate akka godhee ture jechaadha. Kanaanis investoroonni biyya alaatii dhufaa turan gara biyya isaaniitti baqataa akka turan qorattoonni yeroo adda addaatti baasaa turanii. Kanaaf deemsi yeroo sana ture xiqqoosee diinagdee biyya keenyaatiif bu'aa buuse toon taane industrializationii biyyoonni garaagaraa itti jiran sana akkuma hojiirra oole akka Itoophiyaa keessatti yaalame kaasuu dandeenya. Kanaaf gara EPRDF yookaan immoo mootummaa Adawaayitti yoo dhufnu immoo agricultural development led industrialization yookaan immoo industirii guddina yookaan misooma qonnaatiin durfamu kan jedhu introduce godhe yookaan biyya keessatti beeksisee jecha. Itoophiyaa duwwaa miti yeroo sana addaatti kan godhe jecha. Akka addunyaatti, akka Afrikaatti, akka Afrikaa fakkeenyaaf biyyoota baha Afrikaa kana keessaa warra akka Tanzaaniyaa fa'aa, Ugaandaa fa'aa yoo fudhanne afaan Swahiliitiin Kilimo Kwanza jedhanii qonni haa dursuu jedhaniiti itti deemaa turan. Qonnarraa kaanee misooma qonnaa keenya yoo babal'ifne indaastariin keenya isarratti bu'uuramee guddachuu danda'a yaada jedhuun deemaa turanii. Haa ta'u malee yeroo Adwaayii kana keessa hanqinoonni turanii
dinagdee biyyattii kanaa gara indastiriitti ceesisuudhaa fi baasiif galiisaa cost effective analysis isaa hojjetamee otoo hin taane qonnaaf bakka kennuu duwwaa irratti xiyyeeffata ture. Kanaaf jecha bakka baay'eetti idaa qofat keessatti akka kufnu nu godhe malee fakkeenyaaf industrial parkoota ijaaruudhaaf maallaqa guddaa dhangalaasne maallaqni sun immoo liqaan argamee gaafa dhufanii hojiitti seenanii ammi isaan buusanii fi ammi liqaa sana deebisuu yoo walgituu dadhabaa jecha. Istiraateejii yookaan tarsimoon mootummaa jijjiiramaatiin hordofamaa ture tarsimoo export leedidha yookaan immoo alaa galchuu otoo hin taane alatti erguudhaan indastiriin keenya immoo integrated akka ta'u yookaan immoo qindaawaa akka ta'u wantoota garaagaraa irratti akka xiyyeeffatu yeroo ammaa kanatti keessumatti manufacturing irratti Itoophiyaan haa oomishtu yookaan made in Itoophiyaan kun sosochiin kun babal'atee biyya keenya keessatti wantoota garaagaraa mijeesseera. Fakkeenyaaf wantoota bu'uura indastiriidhaaf bu'uura jennu inni calqabaa humna namaati. Humni namaa kun immoo kan harka bahe yookaan immoo iskiilii kan qabu sammuu qaramee yookaan taalentii kan ta'e barbaada. Kanaaf jecha humni namaa nuti qabnu baadiyyaa irra inni jiru magaalaa irra inni jiru akkaataa itti gara warshaalee yookaan manufacturingii kana keessa seenee hojjechuu itti danda'utti injiinaroota nu barbaachisa, tekinishaanota nu barbaachisa, maashina opereet warra godhan nu barbaachisa, maneejimentiidhaan taalentii yookaan dandeettii warra qaban nu barbaachisa. Kanaaf warra kanas gabaa keessa galchuudhaan akka dura kaasaa turte magaalaa Finfinnee keessatti jijjiirama dhufee humna namaa meeqa akka hojiitti gale kan jajjabeesse Itoophiyaan haa oomishtuu kana faati jechaadha. Isarratti teekinooloojiidhaan deeggarameeti yookaan immoo teekinooloojii fi innoveeshiniin murteessaadha dinagdee keessatti yookaan keessumaa indaastirii keessatti. Inni kun immoo tokko hojii isachiisa yeroo keenya qusata. Amma fakkeenyaa fi automationiidhaan yoo fudhanne roobootiksiidhaan irariin yookaan dogoggorri akka uumamne gochuu dandeessa. Yeroo gabaabaa keessatti oomishtee baasuu dandeessa. Innoveeshiniidhaan immoo oomisha kana dura ture irra deebitee haaromsuudhaan yookaan immoo wanti oomishtu wanta haaraa kan biraa fiduudhaan qorannoo irratti kan hundaa'e gochuudhaan waan sana mijeessuu dandeessa. Keessumatti biyya keenya keessatti erga mootummaa jijjiiramaatii as wanti jijjiirame Itoophiyaan haa oomishtuu kanaan wanni guddaan yeroo adda addaatti waltajjii adda addaa irratti ka'u dhimma faayinaansiif kaapitaalaati. Liqii argachuudhaaf irra rakkataa lafa irratti hojjettu argachuuf irra rakkataa birookiraasiin jiru baay'ee ulfaataadha. Isa kana diigamee dhaabbileen adda addaa walitti dhufanii qindoominaan akka hojjetan taasifameera. Baankonni indastiraalistoota wajjin akka hojjetan godhameera. Lafti haala salphaadhaan akka argamu taasifameera. Imaammannii fi ammattoon seeraa jiru haala gaariidhaan mijaa'eera. Deeggarsi garaagaraa fakkeenyaaf amma taaks insentiiviin godhamaa jira. Dhiyeenya kana labsii bahee argitaniittu labsii sanaanii warri zoonii daldalaa bilisaa keessatti socho'anii taaksii irraa bilisaa akka ta'an godheera. Inkaam taaksii jecha. Kanaaf haala akkasii kana mijeessuudhaan yeroo ammaa kanatti dinagdeen Itoophiyaa keessumatti manufacturingii bu'uura godhatee akka deemuu fi guddinni isaa immoo akka saffisuun gochuudhaa fi yeroo adda addaatti ibsamaa ture waan ta'eef haala gaariirra akka jiru hubadha. Hayyee gaariidha. Egaa ittaansuudhaan egaa abaatittiin deebi'a. Isa dura garuu gama indaastirii babal'isuu kanaan wajjin wal qabate mootummoonni Itoophiyaa keessatti darban keessumaa immoo egaa akka seenaa mootummaa Itoophiyaatitti bara jalqaba bara mootota era of princes booda mootummoonni dhufan Yohaannis Afraffaa Teediroos lammaffaa fa'aa kaasee waan tokko kaasuun hin danda'ama. Isa asaanuu kana sila bayyanan kaasaa tureeti jira. Jarri kunis bara isaaniitti wanni yaalan muraasni hin jira. Haa ta'uutii malee moototni kunneen wanni isaan oomishuuf yaalaatti turanii meeshaalee dhuma waraanaaf isaan gargaaran muraasa isayyuu baay'ee kan mooderni ta'an osoo hin taane kanneen sadarkaa moodernizeeshinii yeroo isaan irra jiranitti isaan gargaaruu fi waan maatii isaaniitiif fayyadu qofarra xiyyeeffatanii hojjetaa akka turanillee seenaan ni hima. Egaa mootummoota darban kanneen keessatti xiyyeeffannaan uummata bal'aa biyyattii odoo hin taane
royal family miseensotuma mootummaa yeroo sana turan qofa giddu galeeffachuudhaan kanneen biyya keessatti oomishamanis ta'anii kanneen oomishamanii alarraa gara biyyaatti galan hojiin babal'isuu akka ture seenaan inni kaasa waan ta'eef inni kun kana fakkaata kan jedhu itti dabaluu barbaadeen egaa gara abaataatti innaa deebi'u asaanaa kana ka mootummaan badhaadhinaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin durfamu eega gara aangootti dhufe as madda diinagdee Itoophiyaa muraasa keessumaa qonna irratti rarra'atee ture kana hedduu gama taasisuu hojiileen bal'aan akka hojjetamaatti jiru kaasuun ni danda'ama waan ta'eef gama indastiriitiin hojiileen asaanaa kan hojjetamaatti jiranii fi bu'aaleen argaman akkamitti xiinxalamu laata kan jedhu irraa abaataan duwwaa kaaftee. Tole ulfaadha bal'inaan ka'eera baay'inaan bal'inaan kaaseeti jira isa darbee wanti kaasnee ilaalluu fi adeemsi keenya baroota keessatti maal fakkaata addunyaan garamitti deemti kan jedhu wal cina qabnee ilaalle isa marra jiru kan ammoo gara fuulduraatti akkamitti caalatti bifa ammayyaa fi jireenya lammiilee fooyyessuu danda'utti kabajaa fi birmadummaa biyyaa guddina biyyaa ol kaasuu danda'utti akkamitti deema kan jedhuudhaafiif ka'e. Biyya kana keessatti indaastirii kan babal'ise daandii baaburaa hojjetamuu fi ulaa galaanaa keessaayyuu buufata doonii wajjin wal qabatee gara gabaa addunyaatti karaa ittiin dhiyaannuudhaan indaastiriin biyya kanaas facaatiinsaa keessaayyuu bara dargisoo ilaalle bahumarra jira sarara kanarra jira jechuudha Finfinnee irra ka'e sararuma ittiin alergeenis gara biyya keessatti wantoonni galchinus wal qabatu infraastiraakcharii yookaan keessumaayyuu baaburaa fi daandii konkolaataatiin darbees immoo dooniin wal qabatuun kan wal qabatu ture waan ta'eef biyyi kun poteenshaalii guddinaa yookaan carraa guddina bal'aas qabaattu moototni turaniif akkasumas sirna dargiisaa ta'uu darbees illee adda waa'in waanuma biyya kanarra jiru ammayyeessaa dabalaa dhufan dabalaa akka dhufe lakkoofsanis gosa indaastiriitiinis galii argamuunis ni beekama. Dhiyeenya keessumayyuu bara ministeerri muummee Hayilamaariyaam Dassaalany turanii paarkiiwwan indaastiriitu dhufe. Paarkiiwwan indaastirii paarkotni kun addunyaanis kanatti fayyadame. Indaastirii maalinni gosa garaagaraa fi akkaataa walitti hidhamuun iddoo tokkotti fidanii keessumayyuu investoroota gurguddoo biyya alaa oomishanis ta'e kan biyya keessa oomishuu danda'anii fi carraa bana jedhameeti paarkiiwwan indaastirii hedduun iddoo tokkotti kan ijaaraman. Yaanni isaa gaariidha. Garuu Naasir Duraanis kaaste tokkoffaa liqaan ijaarame lammaffaa bu'uuraaleen misoomaa qixa sanaan waliin hin simne sadaffaa sheedonni ijaaramanii fi indaastiriin babal'ata jedhaman baay'een isaanii hojii keessa hin galle muraasa qofatu hojii keessa galee garuu liqichi suni biyya irratti immoo idaa dabalaa dhufe amma argaa mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufe asitti maaltu fooyya'u jenne imaammatichatu dura fooyya'e imaammanni sun maalinni qonna erga guddisne booda indaastirii guddisnanni jedhu kuni qonnoon guddatu ta'e qonni keenya baay'ee ammayyaa'ee rooba waggaan argamu bokkaarra argamurraa gara jallisii fi gara baay'ee bifa ammayyaa ta'etti fooyya'uuf yeroo fudhate biyyi kun tartiiba eegdii jechuudha. Kanaaf maltii sektaraal yookaan dinagdee damdaneessaa qonnis daran akka ammayyaa'u indaastiriinis qonnaanis kan walitti hidhate kana qofa otoo hin taane immoo indaastirii gosa baay'eetu jira maanifaakcharingii fi kanneen biroollee tajaajila irrattis kan xiyyeeffate waan jiruuf tajaajila irrattis dijitaalaayizd bifa ta'ee fi bifa addunyaan barbaaddu turizimii irrattis qixuma sanaan albuuda biyyi kun baay'inaan qabdu fayyadamuu irrattis qixuma sanaan wal cinaa fi akkaataa waliin guddatanitti deemsisuudhaaf tarsiimoonumti yookaan imaammanni indaastirii fooyya'ee jechuudha. Sanaanoo maaltu jijjiiramni dhufe kan jedhu ministeerri muummee tibbana bal'inaan kaasaa waan turaniif nu waanuma gabaabaa kaasuudhaaf tokkoffaa paarkiiwwan indaastirii hojii keessa akka galan lammaffaa inni bu'uuraaf ijoo ta'e guddina indaastiriitiif investoroota biyya alaa hawwachuudhaaf misoomawwan bu'uuraati. Daandii baaburaa, humna ibsaa, tajaajiloota garaagaraa kana waan ta'eef keessumaayyuu humni green economy kan jennu humna haaromfamaa kana enerjii kana wal qabatee fi indaastirii sochoosuu danda'u. Humni sun ga'aa biyyi kun potenshaala qabdi waan bishaan irraa, bubbee irraa, humna lafa jala jiru irraa, soolaarii irraa waan baay'ee qabdi. Kana yoo baay'isne indaastiriin keenya babal'ata qixuma jedhameen amma investoroonni hedduusi dhufanii paarkiiwwan hedduus hojii keessa galanii inumaayyuu saatalaayit paark kan jiru waggoota 20 dhufanitti 50 ijaaruudhaaf saatalaayit paark maaliin paarkiin ijoon yoo as jiraate kan sanaan immoo dheedhii dhiyeessuufiif akkasumas immoo biyya alaatti erguu fi fayyadamaatti ergu walitti hidhuudhaniin kanarratti bal'inaan hojjetamee jijjiiramni hedduu dhufeeras humna namaas
bal'inaan irratti qaxaramee jiru. Keessuma Finfinnee fakkeenya yoo fudhanne Finfinnee keessatti daandii waggoottan jijjiiramaa asitti waggoottan 5 keessatti gara kiiloomeetira 11,500 ta'utu ijaarame kan jedhu gabaasni mana mareef dhiyaate keessas jira. Kana jechuun maal inni daandiin bu'uura. Akkasumas dijitaalessuu fakkeenyaaf investari tokko lafa fudhachuudhaaf yeroo dheeraa kan fudhatu dijitaalaa ta'uunsaa darbees immoo AI'tti fayyadamaa deemuunsaa amma mootummaan yuunivarsiitii AI ijaaruudhaa fi akkuma adeemsarra jiru kanatti jechuudha. Humna namaa sirriitti qabachuu danda'uunsaa humna namaa kan jedhu kanarratti bayyanaan kaasedha. Duraanii biyya nuti lafa qabnaa humna namaa qabnaa kan jedhudha bara mootummaa Addawaayii. Humni namaa kun kan baatu kan buusu kan achi fe'u as fe'u qofa miti. Amma humna namaa baay'ee qaroomina qabu barnoota sanaan walgitu imaammata barnoota sanaan walgitu bocamee humna namaa indaastirii teeknooloojii jajjabaatti fayyadamu alergee biyya keenya guddisu jijjiirraa maallaqa biyya alaa fidu carraa hojii bal'isu oomisha biyya alaatti kanaan dura galchinu bakka bu'u isa galchuudhaaf baay'een isaa maallaqa biyya alaa nu gaafata ture. Amma garuu biyya keessatti hedduun isaanii kan oomishaman jiru. Keessaayyuu maayining yookaan albuuda irratti bal'inaan kan hin hojjetamne yeroo ammaa kana abbootiin qabeenyaa gurguddoon akka idil-addunyaatti beekaman tibbanumallee lixa Oromiyaa irratti albuuda warqee baasuudhaan boba'aan wal qabatee xaa'oodhaan wal qabatee warshaaleen amma ijaaramanii fi kanneen indaastirii paarkiinis wal qabatan hedduu hojjetamaa jira waan ta'eef abdii biyya kanaati jechuudha. Egaa abaatan waan hedduu kaaseeti jira. Sa'aatiin keenyas nu daangeessaati jira waan ta'eef gara xumuraatti deemuuf dirqamaatti jirra jechuudha. Egaa bayyana indaastiriiwwan babal'isuu ammallee gartee faca'insa isaanii yookaan distribuushinii isaanii gara poteenshaalii jirutti taasisuu wajjin wal qabate oomishaalee indaastirii kanas hunda galeessa gosa isaanii hedduu taasisuu wajjiniin wal qabate kana qofa osoo hin taane gartee ammallee waan oomishaman kana dheedhii qofa osoo hin taane semi processed isa ture sana value added godhan yookaan immoo soona itti dabalanii gama oomishuutiin hojiin hojjetamaati jiru damee indaastirii kanaan yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti Itoophiyaanota qofa osoo hin taane tarii warreen ala ta'anii fageenyarra ta'anii nu ilaalanis kan dinqisiifatanii fi raajeffatan qabatamaan immoo bal'inaan hojiin kan itti bu'aan isaa kan itti mul'ataati jiru hirkattummaan Itoophiyaa haalaan kan itti hir'ataatti jiru akka ta'e bal'inaan kaafneeti jirra. Kan ammoo isa kana olitti babal'isanii baay'isanii hojjechuudhaan Itoophiyaanonni sadarkaa sila qixa sila fayyadamuu qabaniin akka fayyadamaniif hunda keenyarraa gahee olaanaatu eegama kan jedhu hunduu xumurre jedheen. Ayyee galatoomii egaa Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti riifoormii diinagdee mandhalee gaggeessitee jirti. Karoora waggaa 10 immoo kan indaastiriis dabalatee akka diinagdee waliigalaatti baafattee deemaatiin jirti. Keessumattuu indaastirii keenya indaastirii maanufaakcharingii kana gara green manufacturingitti jijjiiruudhaaf adeemsi deemamaa jiru adeemsa guddaadha. Bu'uuraalee misoomaa babal'isuun murteessaadha. Bu'uuraalee misoomaa gaafa jennu daandii baaburaa, daandii konkolaataa, ulaa galaanaa argachuu of keessatti dabalata. Isatti dabalataanis immoo connectivity gaafata. Connectivity gaafa jennu internetiin aksesii qabaachuutu nurra jiraata. Inni kun waan baay'eedhaaf fayyada. Daataa manajimentii yookaan immoo daataa qabannu sana akkaataa itti qabachuu dandeenyuu fi akkaataa itti immoo automate goonee hojii hojjennu haala salphaan itti deemnu kan of keessatti qabatudha. Isa sanarrattis hojjetamaa jira. Lammata immoo gama inerjiitiin keessumatti indaastirii gaafa jennu indaastiroonni gugurdaan inerjii yookaan anniisaa guddaa gaafatu. Anniisaa guddaa isaan gaafatan kanaafi dhiyeessii anniisaa qabaachuutu nurra jiraata jecha. Dhiyeessii anniisaa kanaaf immoo geerdi fudhachuu dandeenya yookaan hidha haaromsaa guddaa Itoophiyaa kana fudhachuu dandeenya. Inni meegaawaatii meeqa akka maddisiisa beekna. Isa irratti dabalataan immoo gama bubbeetiin soolaariidhaan biyya keenya keessatti poteenshaalii jiru yookaan leecalloo jiru fayyadamuudhaan akkaataa kamiin biyyi keenya anniisaa kana maddisiisuu dandeessu kan jedhuun Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti meegaawaatii gara 10,000 maddisiisuu humna akkasii akka qabdu. Inni kun immoo humni anniisaa keenya biyya keenya fayyaduu duwwaa otoo hin taane alatti illee deemee galii nuuf galchuu akka danda'u muummichi ministeeraa kaasaatiin turanii. Kanaaf indaastiriiwwan gugurdoo
indastiriiwwan jaboodha kan akka indastirii sibiilaa yookaan manufacturing sibiilaa, keemikaalaa, kan faarmaasii fudhachuu dandeenya. Warreen kana Itoophiyaan itti deemaa jirti, ittiinis milkaa'aa jirti. Indastirii gaafa jennu kaapitaala guddaa gaafata. Waan salphaan eegaltuu miti. Kaapitaalonni kun immoo karaa adda addaatiin argamu, karaa liqaatiin argamu. Liqaan argannu sun iyyuu immoo commercial loan itoo hin taane akkaataa itti yeroo dheeraatti idaa sana ofirraa deebisuu dandeenyutti akkasumas immoo dhalli liqaa kanaaf godhamu xiqqaa karaa ta'een akkaataa itti argachuu dandeenyuun Itoophiyaan socho'aa jirti jechuudha. Imaammanni immoo mootummaan itti deemaa jiru, imaammanni mootummaan baafatee socho'aa jiru indastiriidhaaf haala mijaawaa kan uumedha. Seerri nuti qabnu ammattoon seeraa nuti qabnu indastiriif haala mijaawaa kan uumedha. Birookiraasiin jiru mataan isaa akka kana duraatii miti. Har'a lafa gaafattee investimentiif gaafattee yeroo dheeraa kan waggaa 2 waggaa 3 namootatti fudhachaa ture har'a sun gabaabbatee jira jechaadha. Kanaaf isa kana immoo kan gabaabse dhaabbileen garaagaraa walitti dhufanii hojjechuudhaan haalli itti deemamu jira jechaadha. Kanaaf indastirii Itoophiyaatiif ammallee haala sodaachisaa yookaan xiqqoo udhaa yookaan ardis warra jennu kan maali jennee okaafne foreign exchange yookaan sharafa maallaqa alaati. Sharafa maallaqa alaa kan ammallee mootummaan haala mijeessee jira, floatingii gaggeessee jira. Haa ta'u malee ammallee rakkoon kun jira. Kanaaf rakkoo kana hambisuuf ammallee irratti hojjetamuun akka barbaachisu, transport irratti yookaan logistics irratti ammallee hojiin guddaan akka nu barbaachisu. Hojiin guddaan kunis immoo keessumatti ulaa galaanaa argachuudhaan wal qabata. Isa kana ulaa galaanaatti bahu karaa dippiloomaasiin ulaa galaanaatti bahu ishii qabnus ulaa galaana fakkeenyaaf karaa Jibuutiin qabnu isa kanallee jabeeffannee akkaataa ikoonomaayis ta'een itti fayyadamuudhaan biyya keenya indastirii biyya keenyaa ceesisuu biyya keenya guddisuun ni danda'ama jechuudha. Biyya keenya keessattis immoo indastiriiwwan paarkoonni hojjetamaa jiran kunin oomisha isaanii yeroo duraa alatti qofaaf istaandaardii alaaf qofaaf akka hojjetamu ta'aa ture. Amma garuu biyya keessatti dhibbeentaa 50 yookaan walakkaa biyya keessatti walakkaa immoo alatti akka gurguran taasisaa jira. Inni kun immoo ekspoortii keenya yookaan alergii keenya guddisaa jechuudha. Agiroo piroosesingiin gaggeeffamaa jiru mataan isaa sonatti dabalanii akka amma babaatan kaasaa turan innillee ekspoortii keenya guddisaa jira waan ta'eef diinagdeen Itoophiyaadhaa kan manufacturing industry yookaan industry akka waliigalaatti xiyyeeffannoo irratti godhee hojjetaa jiru kun gara guddinaatti gara badhaadhinaatti nu geessaa yaada jedhuun qaba. Egaa kabajamtoota hordoftoota AMN Plus ardaan gaazexeessitoota keenya har'aa kan faayidaalee fi bu'aalee indaastirii akkanumallee ammoo hojiilee damee kanaan Itoophiyaa fi Itoophiyaanonni akka fayyadamaniif yeroo ammaa kana hojjechuu irratti argamanii fi bu'aalee argamaatti jira irratti xiyyeeffachuun turtii taasifne kanuma reefu hordoftan fakkaatu ture. Bayyana Taaddasaatii fi Abaata Fayyisaa nooliin turaniiti jiru. Nooliin turtaniitu waan hordoftaniif irra deebineetti isin galatoomfanna haga torban dhufu qophii gara birootiin wal arginutti torban gaarii nagaatti.